Arabiyaa keessatti ijoolleen keenya Saudi Arabiyaa akka miidhamaa jiran akka malee dhumaa jiranii karaa garaagaraatiin mucaa asirratti argitan kuni hedduu takka miidhamtee jirti. Ijoolleen Saudi Arabiyaa seente barana ka Saudi keessa jiran ta'e ka haaromti seenan ta'e baay'ee miidhamaa jiran. Saudi Arabiyaa keessatti wantoonni ta'amaa jiru bofa mana keessatti galfatanii mucaa kan akka argitanitti maatiin isiin bira galtu bofa manatti wanta godhachuudha soora. Bofa kana maaliif bofni kana hin raagataniin jechuudha. Raayini kuni bakkuma hunda jira jechuudha. Mucaan kuni bofni kuni nan tuqu ana nan tuqu kushiinaan dhufa nyaata hin nyaata bishaan hin dhuga kilaasii addaa qaba jedhan bofni kuni. Kilaasii addaa qaba kilaasii addaa sanatti deebi'a. Namichi kun immoo mucaatii kana hedduu dorsisaa jira. Mana keessatti viidiyoo isii yookaan dhaggeeffatan taate gara miidiyaatiin ashama harka fuuna jirtu akkam naga keessanii fayyaa keessanii chaanalii alhamdulillah naga jira gara tarabbii warroonni chaanalii kennaaf haaraa taatan subscribe godhaa isiniin jechuu barbaada. Yeroo hunda subscribe godhaa namaan hin jedhuyyuu garummootu ijoollee Saudi Arabiyaa keessa jiran hedduu miidhamaa jiran. Saudi Arabiyaa keessatti wantoonni ta'amaa jiru waa'een amma deemaa jiru baay'ee ulfaataadha. Tokkoffaa ijoolleen keenya Saudi Arabiyaa keessatti dhumaa jirti. Lammaffaa mootuyyuu mucaa kan akka argitanitti manni ishiin keessa galtu bishaan kan isiin dhugdu aayilaandii takka qofa shintibeetillee akka feete seenti akka feeteen baatu sa'aatii qaba. Ganama hin seenti guyyaa sa'a 7 hin seenti. Sanu namittiin isii hin deemti namichi mana keessa jira. Mana kana keessa maaltu jira isinitti fakkaate bofatu jira. Bofni maaliif akka jiru beektu bofni kuni itti raagataniiti. Itti raagatanii mana keessa jira. Kilaasii addaa qaba. Mucaan kilaasii hirribaa odoo qabdu yeroo guyyaa biraa deeman hin hojjettu. Itti cufanii saalooniitti itti cufanii biraa deeman. Bofni kun otoo jarri hin deemin duratti kushiinaa hin dhufaa. Bishaan hin kennaniif nyaata isaa kennaniif eessatti deebi'a. Kilaasii isaatti fuudhee isaatti deebi'a. Bofa kana itti raagatan. Mucaan maal jettiree bofti kun nan tuqu ana nan tuqu kushiinaan dhufaa nyaataan dhugaa hin deebi'a. Garuu shintibeetii mootuyyuu waan isii shintibeetii san sa'aatii akka feeteen seenneef hin beeku garuu tarii achi keessallee wantoota biraatu jiraachuu danda'a. Yeroo sanitti isiin sa'aatii guyyaatti sa'a 2 qofa seenti galgala wajjin 3 sa'aatii hirriba isiiti. Yeroo shintibeetii seentuun barbaada kana madaa'ima isin galeen barbaada jedhanii gaafatanii shintibeetii seentee rafti. Guyyaa mootuyyuu yoo isaan mana baan saaloon oolti. Namichi yeroo kana hin gala yeroo galu kana guutuu qaama isaatirraa uffata isaa yaafatee mucaa kana doorsisa saaloonii kanatti jechuudha. Mucaan kun achi keessa taa'uun barbaadu. Tokkoffaa nasbee isiituu baay'ee ulfaataadha. Akka isiin eenyu dubbataa jira mucaan kun akka qarqaaruuf Turkii keessa jiraata mubeedha. Mubeen kun nama ijoollee hedduu qarqaara. Kuni muslimaa, kuni kiristaana, kun oromoo, kun amaaraa jechaan jiru. Afaan turgumiin hiikanii fi afaan oromiffaatiin mucaan afaan oromootiin himtu afaan amaariffaatiin isaa hiikanii mubee turkirraa akkamitti Suudiitiin hordofta jedhanii karaa jiran. Akkamitti maaltu si ga'e mucaan afaan arabii Suudii keessallee ture na fakkaata. Afaan arabillee hin beekaa jireenyi isaa garuu Turkii keessa na fakkaata. Ani kana ajaa'ibe mucaan kun amma akka achi na baaftanii. San qofaa miti irra guddinni Saudi Arabiyaa keessatti irra guddinni raagamaa inni bofa waggaa kana moo waggaa lamaan kana yaadattan. Mucattii deemtee gaafa ji'a lamaatti isiin bofa jarri mana keessatti dallabdu soortu ajjeefte bakkatti isii ajjeesan akkamitti waan san isinii galee sunillee haala mentala kanaati mucattii sunuyyuu yuunivarsiitii keessaa baate achi dhayte jechuudha. Mucaa jabdu wayiiti. Isiin akkanuma waan dhufe seeti garuu bofichi mootuu maal isinitti fakkaata isaan itti raagatanii mana keessa galchan. Mucaan akka isaan itti raagatanii mana keessa galchan hin beeytu. Itti dhufee bofni kun yeroo dhufutti isiin hin beeyne mataa dhoofte ajjeefte. Intalli jabduudha. Mucaa jabduudha rabbiin rahmata isee haa godhu. Mucaan kunillee amma baay'ee tokko rakkina keessa jirti. As keessa akka baatu. Deengadda mucattii mubeetu biyyatti galchee miti sababa namichi viidiyoo isii waraabee gadhiisee mucattii namichoon afaan hin beeytu dhukkubee jedhisa mana yaalaa geessisiiset qaatu godhee biyyatti galchisiise. Kun akkana jarana waa'een wanta kanaa kuni hedduu takka ulfaataadha. Ijoolleen keenya amma Saudi Arabiyaa keessatti hedduu miidhamaa jirti.
gara kana miidhamaa jirti, gara mana hidhaa keessatti miidhamaa jirti. Bakka karoota heddumaanuu Suudiin akka nurra dhaabatu jedhanii mormataa jiran. Kuni Itoophiyaan gadi baatee warroonni fakkeenyaaf otoo namoota yaadan ta'e hiriira nagaa baatu qaban. Dirqama ijoolleen isaanii nagaan biyya isaaniitti galuu qaban. Reeffi du'ee ajaa jira mana hidhaa keessatti tokkoffaa jechuudha. Amma sa'aatii kana hamaatu jira. Sa'aan kun sa'aatii ho'aati. Amma ji'a arfaffaa moo shanaffaa akka jirraa natti hin beeku akkasana fakkaata. Anjii jiru hin beeku garuu amma ji'a arfaffaa ta'etti moo shanaffaadha. Shanaffaa miti. Yeroo kana hamaatu jira. Namni kun mana hidhaa kana keessa nama xiqqaan hin jiru. Amma ijoolleen rif jechaa jirti. Oo'aan dhumaa jirtu qorruma sanuma jechuudha. Oo'aan dhumaa jirti. Ijoollee kana maaliif hiriira baanii ijoolleen jedhanitti maaliif hiriira baanii nu galchine? Maali yoo gabayanii iyyatan? Ilmaan isaanii tika biyyaan baasitii dhumaa jiran. Kanaaf jechuudha ijoollee Saudi Arabiyaa keessa jirtu kontiraata deemtullee dhumaa jirti. Ka hidhaa mana hidhaa keessa jirtullee dhumaa jirti. Ijoolleen asii haaraa achi deemanillee afaan wallaalanii maal godhanii mallaqa dhoggachaa jiran. Ijoollee keenya mallaqa dhoggachaa jiran irra guddina isaanii. Saudi Arabiyaan gonkumatti oduu dhaabatte itti gammanna maqaa. Maaliif nasbeen namaa baay'urraa ilmi namaa achitti maraaturra, ilmi namaa achitti tuqamurra, ilmi namaa achitti uffata gatee baafaturra biyya isaa keessatti gaafa uffata gatee baafate nama sattaru jira. Biyya ambaa keessatti gaafa keessattuu Saudi Arabiyaan nama naatu beeka. Uummata mujrima akirarraa ta'e kaaba naji keessa jiraate fi miti. Naannoo kaaba sanii jiraate fi harama daariyoo jiraate inni keerii yaadu. Inni indoo naannoo harama keessa ka jiru sun naannoo haramaa ka jiru sun indoo ni abaasayyuu faallaan jechuudha. Maaliif hin beeku rabbi isaa galateeffatu. Rabbi asna keette rabbi ollaa beeytii kana nageette jette Saudi Arabiyaan hin galateeffatu. Umra sa'aatii barbaadde dhayite. Ganama yoo kaate galgala hin dhayite halkan keessa sa'aatii 24 illee deeman. Akka biyya keenya deemiti. Garuu immoo isaa warra rabbi ofillee beekanii miti. Kaamera mamma hin galchine jedhan kana kaameraa galchanii miti. Kaameraa galchan bakka hundatti shinti beetii qofa waafe. Kanaaf uummata mujriman keessa akira Suudii jechuudha. Akkasiin jechuu barbaada viidiyoo kee asumarratti dhaabaa ijoolleen keenya sagalee haa taanu sagalee ta'aaf ijoolleen keenya Saudi Arabiyaa keessa jiran akka galan akka biyyatti deebi'an maaliif hojjettanii homaa imimaan bo'uu malee kaas keessa jirullee bariin cinqama sammuun keenya ni cinqama malee dalagatanii wayirra hin jiran karabbiin laafiseefittuu dalagatee wayirra gama. Akkasiin jechuu barbaada nagaan naa turaa baay'ee isin jaaladha baay'ee isin kabajaa.